nama gaarii jalatti guddate qaniyyee diirama milkaa'ee gaafama sabiyyee kayyoonni darbatu lafan. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoota obsituutu jalatti argamtan hundumti keessaniyyuu baga nagaan gara chaanaalii kanaa dhuftanii sabiskiraayib sheer godhaa. Maatii naaf ta'a ilmaan Oromoo galatoomaa. Gara hojii keenyaatti darbinaa. Amma nyaanni hojjedhu kutar chicken jedhama. Kuni gatii kaameraamaanii hin qabneef dijaaja indaanqoo sudurasii mummuramee akkanatti roobiin itti nammaa urgoo jechuudha. Hirdiidhaa fi barbarree filfil aswad kan jedhamu waliin makamaa. Sana booda egaa godhannee lafa kaannee shunkurtii amma kana murannaa. Shunkurtii murannee naaf lallaanaa. Sana booda timaatimii lama finnee hin murannaa. Erga muranneen booda shunkurtiin keenya kunoo bilchaataa jira. Akkasitti eegannee bilchaatee booda akkasitti diimachuu qaba. Qullubbii adii maankaa tokkotti naqnaa daakamaa jechuudha. Waliin sochoofnee eegannee bilchaatee booda bilcheessinaa. Shunkurtii seeraan bilchaachuu qaba maaliif shittaan isaa kan urgaa'uu fi diimachuu qaba. Akkanatti diimessinee qulqullina viidiyootiif dhiifama sin gaafata. Qimamii itti namu jechuudha. Gosa barbaadan irratti nayitu kun garuu filfil aswad, kammuun, hirdii, qimamii gosa adda addaa, ashaboo, soogidda jechuudha. Wantuma mana keessan irra jiru irratti naqxu waliin maknaa. Erga waliin maknee booda salsaa tomaatoo, salsaa timaatimii maankaa tokkoof walakkaatti naqnee waliin maknaa. Sana booda bilchaataa. Eeganni bilchaatee booda sochoofnee takka sochoofnee bilcheessinee salsaa sanan akka inni wal fudhatuuf jechuudha. Timaatimii murreetti naqannaa. Timaatimiin gurguddatee muramu rakkoo hin qabu maaliif booddee kallaaxaatti daakama waan ta'eef rakkoo hin qabu. Akkasitti waliin maknaa. Keddaanee takka bilchaateera. Ammas takka teessifnee bilchaateera. Bishaan xiqqoo siitti naqannaa. Bishaan bicuutti daballaa. Sana booda kun bilchaateera. Viidiyoo addaan kutaatanii kan inni isiniif hintanii jedhee isiniif waraabe jechuudha. Bilcheessee viidiyoo dhaabee jechuudha. Daqiiqaa tokko lamatti keddaa. Akkasitti suugoon keenya bilchaateera jechuudha. Timaatimiin rakkoo hin qabu ganaa kallaaxaatti daakama waan ta'eef daqiiqaa 2-3 bilcheessineerra. Bilchaatee jira. Amma jala dhaamsee gara kallaaxaatti naqadha. Maashinii daakutti naqadheera. Maashinii keenya daaskifnaa. Akkasitti erga bullaa'een booda bareechee bullaa'uu qaba. Daqiiqaa 2-3 daaktanii akkana bullaa'uuf. An viidiyoo addaan kutaati kan hin viidiyoo isiniif godhe maaliif natti dheerata waan ta'eef isinittis laaluu isin salachaa waan ta'eef viidiyoo addaan kutaati kan inni isiniif waraabe. Akkasitti kun kallaxamee bullaa'eera. Sila godhannee dijaaj suduriidha. Distii keenya silaa immoo hin dhiqnu sanuma keessaa deebifne sanumatti deebifna maaliif ammasitti hojjenna waan ta'eef. Bira distiin keenyatti deeffannee isa amma maashiniitti daaknetti naqnee waliin maknaa. Abidda keenya irraa
تكداني دقيقة سدي أفور أبدرت الإفناء جل جلاك عنفني بالشات هزرت القوافة من سوتشوفنا سوتشوفني deebisnee keddaanaa takka bilchaachuu qaba daqiiqaa 5 bilchaatee jira amma bilchaatee jira kireemi xabax kan jedhamu kireemii nyaataa kanatti naqanna amma hingaa jettan amma ani xiqqoo siin hojjedha waan ta'eef baay'ee amma kanatti naqu amma isin gaa jettan itti naqxu amma hojjettan jechuudha. akkasitti bilchaatee jira. Butter chicken jedhu ijoolleen arabaa baay'ee jaallatu nyaata kana ruuza adiidhaa wajjin nyaatama waan ta'eef kun takka irra taa'ee bilchaatee akka furdachuu ta'a. amma bilchaatee jira gara qodaatti gadi geessinutti deeffannaa jechuudha. akkasii hordoftoota keenya galatoomaa subscribe share like gochuu hin dagatinaa. wala guddifnu akka warroota soddaa wala guddifnu isiniin jedha. nagaa walitti nu adeebisu. galatooma.